Yesuus Kiristoos waa hunda gochuun danda'a jemoo hin danda'u jedhe. Hin danda'a. Hin danda'a. Afaan Oromoo si gaafadhe ganaa ragaa si gaafachuu ta'e macaafarraa. Yes waliigallee jira amma fakkeenyaaf ani afaan Oromoo barreessuu hin danda'u jedhe qaamni biraa ragaa fudhatamuu hin danda'u jechuun ani abbaan oriijinaalii ani hin danda'u dandeettii kiyyan beekaa barreessuu hin danda'u jedhe qaamni biraa dhufee bummaas afaan Oromoo barreessuu danda'a jechuun hin danda'u. Waliigallee kanaaf Yesuus Kiristoos Eeywa, okay, Yesuus Kiristoos dubbatee jira moo dubbatee hin jiru akka waa takka gochuu hin dandeenye. Ani waa gochuu hin danda'u jedhee dubbateera. Dubbatee jira siin gaafadhe dubbatee jira moo hin jiru ani ragaan qaba. Ani homaa gochuu hin danda'u kan jedhe. Amma fakkeenyaaf iddoo sanatti deemaa jirtan naa galee. Dubbii natti hin guddisin. Dhaggeeffadha. Naa gaafa naa galee. Naa galee. Eega sii galee na dhaggeeffadhu na lallabsiisin afaan mi guggeessin. Eega sii galee Yesuus Kiristoos ani homaa gochuu hin danda'u jedhee moo wangeelatti ni danda'a jedhe takkituma tana deebis. Ani abbaa koo malee wanta biraa gochuu hin danda'u abbaa koo malee. Waan fedhe haa taatu. Kanaaf Yesuus Kiristoos waa gochuu ni danda'a moo hin danda'u? Hin danda'a. Hin danda'u jedhe moo hin danda'a jedhe? Hin danda'atti hin beekan hin danda'atti naman. As aboo kana siin hin jenne kanan ragaan qabaanii Yesuus Kiristoos akka gochuu hin danda'u jedhe ragaan qaba. Ati Yesuus Kiristoos waa hunda gochuu hin danda'a jedhu ragaa ni qabda. Ragaa naa fidaa. Ati ni qabda hin jedhu dura si itti amanu. Yesuus Kiristoos waa hunda gochuu ni danda'a jettee amantamuun amantu ati dura. Akka inni dandeenya naaf fidaa hin jedhe. Siifin kenna ati dura Yesuus Kiristoos waa hunda gochuu ni danda'a jettee amantamoo hin amantu akka wangeelaatitti. Isa naaf kennuuf jettan naa kennaa kaasin maal ta'a? Deebii naa deebisi yookaan cufadhu si wajjin naasawu cufadhu. Cufadhu muutu godhadhu bakka. Ragaa sana naaf fidaa ragaa sana afaan Oromoo si gaafa jira. Ani Yesuus Kiristoos hin danda'u jedhee ragaa qaba macaafa keetirraa. Ati Yesuus waa hunda gochuu ni danda'a jettee amantee ragaa ni qabda. Hin qaba hin qabu naan jedhi siifin kanna. Tola ustaas Firiid gaafate. Koy sitti deebi'a. Beeke baranni. Eega beekte na deebisi. Beeka maaliif beektaa? Sirrii. Sirri. Waan jedhe dajanee akka fadhetti afaan Oromoo ni beekta. Afaan Oromoo tola mana dhiiftee dhuftee moo tiktookirra afaan Oromoo hin beekta. Maalin haasaa jira? Maalin haasaa irra mayyuna? Okay, eega kata Oromoo ta'e natti deebi'as Oromoo fitsuma Oromoo ta'e. Waan si gaafadhe Yesuus Kiristoos kana booda irra siin deebu siin buusaa'u kana booda siin buusa. Yesuus Kiristoos dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos macaafa irratti humna isaatiin waa gochuu danda'a jettee amantamoon amantu. Ani hin amanu. Ati ni amantamoon amantu. Naafaan hin deebiin gaarii deebis. Okay, ragaan akka inni akka waa hunda gochuu danda'u Yesuus waa hunda gochuu danda'a kan jedhu. Akka inni waa gochuu hin dandeenye natti maatii sanarraa kaasee walii hiikaa deemna. Ragaa dura si katti amanuuti fidi ani ittiin amanu si kan dura itti amanu fidi ragaa na argisiisi an ragaa hin danda'u kan jedhuun si kanna. Nagaan bu'uura. Ani immoo macaafa keessaatii isuma jedhu nagaan cufadhu taa'e baradhooti. Cufadhu simbuusu cufadhu. Cufadhu waliin dubbatin. Allaqee tantee dhumattee olii takkan dubbatin hanqa mana kana jirtu. Yookaan deemi kiiloomeetira 700 taap godhi. Sa'aa if hojii mataa ifin dhukkubsinu mata akkanaa kana hojii. Inni amananii ragaan qabdu immoo as teessee. Ani bar xayyaara barareetiin Ameerikaa dhufe jechuun danda'a bar. Ragaa qabatamaan argisiisuun qaba jechuun viidiyoo takka ragaa. Arrabaa wal cufuun qabnu kaa. Arrabaa wal cufuun qabnu. Yaada wal hubachiifnu kaa. Maayisa nama guddaa. Ragaa hojjaa sama dandeessu. Cufadhu namni waa sinirraa barata malee kasitti naasa'e. Cufadhu nama hedduun irraa barata cufadhu. Cufadhu si hojii naasaa'u. Tadde eenyumee kaitaan jaalane maali manne kana yaaqi waan wangeelatti nuti akka isin wangeelatti amanne feena bar alhamdulillah hin amantan amanina anu waan nas taa'u isin dhorku wangeelatti akka isin amanne akka isin itti amanne isin godhuuf isin amantan anilleen kaayyoon kiyya kanoo jaalane jirtu kiyyoo yoo jiraatte shaadaa si qabsiisa maali afaan Oromoo jirana maali isaa afaan Oromoo biyyaa baane malee afaan Oromoo dhiifne biyyaan baane bar. Ini dong bak. Nyadu mes saja nih nyata nyadu. Ustaz. Abet. Shahada nih jirtu me. Abdi jirtu.
Aboo koottaa gara Islaamaa. Carraa takkan qabdan. Waaqa du'u, waaqa cafaqamu, maaree nuti saqqaltan, namni qabee gurra qabeetu. Yaa jiran koottaa. Waaqayyo isa gartee danda'a, isa gartee Israa'el, isa muyne, isa rabne, kana koottaa. Gartee halafarra hin deemne, kan nama keessa hin deemne, nyaata qurxummii namaa wajjin nyaanne, kan ololanne, koottaa kan tokkicha, kan sekendii takkaaf hin duune sana, kan hin geeddaramne, kan dhiiraas dubartiis hin taane. Waaqa guutuu qofate abbaa qofa waaqa isaa koottaa. Yesuusii waaqayyoon walqixa ta'uu hin dandeenye. Abbaan hin duuni ajjeesa. Yesuus hin du'a. Yesuus hin nyaata. Abbaan hin nyaatu. Abbaan nama hin ta'u. Yesuus nama. Abbaan hin dhalanne. Yesuus ni dhalata. Abbaan haadha hin qabu. Yesuus haadha qaba. Abbaa gartee abbaan ni erga. Yesuus hin ergu. Yesuus biyya lafaa umri qaba. Abbaan umri hin qabu. Maryamtu Yesuus guddise. Abbaan Yesuus hin guddifne. Maryam Yesuus abbaan guddifne. Abbaan waan hunda gararra jira. Waaqarra. Walii gallee maal taatan jedhan afaan Oromooti. Isin hin galu. Wangeela keessantu jedha bar. Nuti waan shahaadaa qabsiisu jirru wangeela keessanii malee quraanaa miti. Wanni dillee irra dhufu jirtu wangeelatti amantee quraanaa miti bar. Kiristaanii quraanatti isin amanu wangeelatti isin amu. Yoo saa wangeela Maatiyos, Marqoos, Luqaas dubbistanii gara Islaamummaa dhuftanii fiifu. Yookaan carraan biraa kiristaanummaa keessa ala baatanii teessaniitu wangeela shahaadaa kana dhaggeeffattan. Pheenxee kan jedhu wangeela irra hin jiru. Ani pheenxee jetta. Matsaafa 66 kan waaqayyooti jedhu hin jiru. Yesuus Kiristoos wangeelli gartee sagalee waaqayyooti hin jenne hin jiru. Ortodoksiin amantii kan jedhu hin jiru. Yesuus Kiristoos ani waaqa kan jedhe hin jiru. Yesuus Kiristoos waa hunda gochuu hin danda'a kan jedhu hin jiru. Maaloo waan hin jiru lallabdan. Pheenxaaqoostee jira. Isin guyyaa ayyaanaati amantaa godhattan. Duuka buutuun amantii kan jedhu hin jiru. Kiristaanni amantii kan jedhu hin jiru. Akkam isinii taana? Waan ragaan qabne mootummaa nuun fudhatu. Waraqaa ragaa mana tokko mana gartee hojii waajjira seenuudhaaf ragaa qabatamaa digirii qabdu sartifikeeta waan qabduun si qaxxaran. Malee akkamitti si qaxxaran? Waan ragaa hin qabne amantii namatti akkamiin lallabdu? TikTok irraan dhufina. Waan hin jirre wangeela kan 99.9 isin waan waldeetti isinin lallaban nuun lallabdan jirana. Waan wangeela irra hin jirre isin hin galu. Yesuus guyyaa tokko isin hin galu hin jenne. Hafuuraan malee isin hin galu. Amanaa amantan malee isin hin galu. Takkaan dhageenye Yesuus irraa. Takkaan dhageenye. Barsiisaan keessan Paawuloos. Nuti waan Yesuus isii fi waan Waaqayyo abbaa isin lallabne. Isin Paawuloos biyya Itaaliyaa biyya Faranjiidhaa kan nu lallabdan. Nama ergaa kitaaba 13 maal barreesse. Wangeela irraa quban qabdan. Maatiyos hin fudhattan. Marqoos hin fudhattan. Yohaannis hin fudhattan. Luqaas hin fudhattan. Xiixxoos. Qorontos isa dura isa lammaffaa isa sadaffaa ergaa eenyu macaafa wangeela addaa wallaaltanii jiran obboloowwan koo kan kiristaana hin aarinaa arrabsutti hin jiru wallaa isin hin arrabsun abadan amantii xiyyaatu na dhorka gartee suuraa 16 ayaa 125 irratti akka gartee amantii namaa hin xuune rabbiin na ajaja so deebite maashaallah. Dakika murasa na obsa hojii abshir fixadhu qottu atakka hin jirra yoo lubbuun jiran yoo nuti duunellee ustaatota biraa jira ama atakka adaan shahaadaa hanqa biyya lafaa waaqayyoon dhaalutti hin dhumattu akkas barga sababa keenyaan alhamdulillah barsiisota kana hunda nuti wangeela isin nuu isinii fide garee gartee shahaadaa guyyan garee nurraa kooppii gootan gamas gootan gaafii akka itti gaafatan hin beektan nurraa kooppii gootan wallahi ajaa'iba dibeetii isin barsiifne. Wangeela akkatti dubbisan isin barsiifne. Kakuu moofaa fi haara addaa isin baafne. Weedduu caalullee isin barsiifne. Isin nauman arrabsinee jira. Mee kitaabni matsaafni qulqulluun naumenni qulqulluu jeen fidame. Abrahaam ejjaadha jettan innaa lillaahi jaalalli kan godhate. Daawwitis ejja isin biratti. Salamoon ejja. Isaaq ejja. Hundisi isin biratti ejjitoota. Ummata kanaa bukaatoo dhaabbachuu jira bannuti. Abbaa kee ejjaadha namni yoo jedhan hin jaalattu. Inni ejja jettan kitaabni gartee wangeela akka itti arrabsoo gartani. Ilmaan ofii hojii namni qunnamti saalaa akkamii godha. Kitaaba kana keessa malee jira. Namni gartee kitaaba kana keessa malee jira. Luut ilmaan isaati hojii qunnamti saalaa godhee jettanii badhesin. Maal namni farshoon akka ilmoon akkamiin farshoo dhugeen akkamitti namni ilmaan ofii wallaal. Maaloo kitaabni akka wangeelaa gartee nabiyyoota arrabsu jira. Ejjitoota jedheeni. Maal jedheeni waan hin jenneen afaan naman jenne. Ammas deebitanii maal jedhu Nabi Muhammad haadha manaa 9 qaba eenyu qaba. Ha kuma tokko qabu isa geessan kitaaba keenya irraa kan andi shii kuma tokko
qabalee lamaa sadii shantama walitti dabalatee jiru wedduu caalu wedduu Salamoon jettan duba Salamoon nama ejjaa jettanii sagalee fudhachuutti hin jirtanii ejjaa jettanii ejjitoota Abrahaam irraa fudhachuutti hin jirtanii Abrahaamni ejjettanii Salamoon akkasumatti hin arrabsitanii Daawitis akkanumatti hin arrabsitanii maaloo jarana isin ilma namaa kan lafarra jiru anaa'oo akkanaan arrabsine irraa na dhoowwitanii akkamina biyyoota arrabsitan kitaaba akkanaa waan yettanii waan akkana isin godhe wangeela malee waan biraatii miti nuti waan biraatii waan akkana isin burjaajeessi asumatti yesuumaa gochuu hin danda'u jira mee kitaaba kiyyara silaa arra nabi Muhammadur Rasulullah jira sallallahu alaihi wasallam Muhammad ergamaadha jedhee quraanuma keessatti ergamaatu jedhe islaamummaa isin dhiiseetiin isin jaaleeluu jira ganama gabbee walii gallee erga ol goshitanii erga ol goshitanii nu faana dubbadhaay waan jedhe kun soba jechuun katamaa softuu kana miti macaan qulqulluun ati haasa'artu kun okay Muse Salamoon ejjaadha moo ejjaa miti Salamoon ejje kan jedhu macaan qulqulluura jira ejjus waaqayyo heeyyamee fira ejji jedhee waan siin gaafadha afaan Oromootiin Salamoon ejja moo ejjaa miti biratti afaanuma Oromoon si deebisuu jira yoo fakkeenyaaf illee kanan barreesse yoo tasgabbuutiin afaan haasofanii ol galchitan na fakkaata Umaa yoo taati diddes kabiraa hedduudha umaatu miira keessan galin yoo namni waa gaafate laal mee akka nama tasgabbii takka hin godhin gisee waan namni gaafate suuta yoo haasa'uun feene anis niin qabsiisa qorraasiiti iyya malee ani nan haasaa lazabti niin haasaa bar mana pheenxeetii bar bakki kun waldaa miti bar mana pheenxee mana pheenxee bar eka manni kun mana garee wangeelaatii miti okay ayye waan siin jedhe namni haadha manaa lama qabu ejjaadha moo ejjaa miti akka wangeela keetiitti akka isin amantanitti macaafa qulqulluu keessatti namni tokko maaf kenname afaan Oromoon beektu okay waan jedhe namni haadha manaa takkaa ol qabu ejjaadha moo ejjaa miti isin biratti fakkeenyaaf akka unu biratti haasofnu otoo hin ta'in akka macaafa akkaan siin jedhe akka wangeelaatitti akka isin ati qorattuun amantutti akka namni haadha manaa takkaa ol fuudhe ejjaadha moo ejjaa miti jettee amantati. Waan waaqayyo eekamu waan cubbuutee cubbuudhaan jedhanii gaafin akkasiin hin jenne afaan Oromootiin maqaan kee eenyu oguu siin jedhan maqaa abbaa keetiin aan himin duris kanuma siin jenne. Qabeessi hima. Okay, waan jedhe namni haadha manaa takkaa ol qabu ejjaadha moo ejjaa miti akka ati amantutti akka wangeelaatti. Macaafni dhorku yoo raawwate cubbuudha cubbuun immoo du'a fida waan ta'eef cubbuudhaan jedha. Irraa miliqu jarana wallaahi raajoonni hundi jara kana biratti ejjitoodha. Ofiifuu hawaamee qatalaga raajoota ummata fakkeen waaqayyoon ejjitoota ergatee biyya lafaatitti hin beeku waan jara kun raawwatu. Waan sin jedhe irra deebi'ee qortuu an kana jan waan jedhe please yaa obboleettiito akka dubartii haasa'anis akka dhiiraatittiin haasawa. Okay? Waan sin jedhu ayye si jaalannu waan sin jedhe nama Oromoodha intala haadha nama dhiyoota naannaa himte akka haadha manaa taate akka ilmoo qabdu akka gartee ilmoo teetillee waa sirraa baratu anis abbaa ilmaaniiti si haa dabalu waan jedhani akka isin amantani akka isin jettanitti namni haadha manaa takkaa ol qabu akka wangeelaatittis akka ati amantuttis ejjitoota moo ejjitoota miti. Macaafni qulqulluun namni haadha manaa lama qabu ejjitoota kan jedhu barreeffamee hin jiru. Okay, hayyee. Kamaas hin jedhe waaqayyo. Okay. Fakkeenyaaf 2-3 hin eeyyamu. Maaliif jalqabuma akka macaafni qulqulluu jedhutti tokkuma waan ta'eef waaqayyo. Namni Phaawulos hayyee ragaan si kan akka Phaawulos namni haadha manaati isaatii irratti dabalate haadha manaa biraa kan fuudhe ejje jedhamu hin ajjin. Akkati jettee kanatti naasa'u caafanni waa inni jedhu sana baafnee haasofna amma kan Phaawulos hin fudhadhu jennee anuma wangeelota arfan irraa waan bar ani si bar anaami bar kan fudhatu an wangeela kee kalees ittiin namarre yesterday today and tomorrow zaare nige hulle ittiin amanooni bar si bar si ni jedhe Phaawulos qulqulluu ettaa miti dhaggeeffadhu macaafatti amana macaafa keetti maaliif hin amana dhaggeeffadhu quraana kiyyaatu nama jedheefi nan quraana kiyyaan nama jedheefi waan quraanaan waliin galee fuudha. Yoo kitaaba biyyi irrattu kitaaba biyyiitii fi quraana kiyya waliin galee jecha isaa sanniin fudhadhaas hin jedhe. Waan jedhe amma namni arra dhaggeeffadhaa mucaan diitu jedhe namni haadha manaa lama qabu ejjaa mitiimi. Macaafni qulqulluun namni haadha manaa lama qabu ejjaadha jedhe toon ta'e wanti akkas miti naan jedhe ka ejjaadha moo ejjaa miti ejjaa miti mi dhaan fidiitti waliin haasofnaatti softu akkasiin hin jenne dura gaafii afaaniiti bar gaafii nama gaafateen ragaa yoo waan san jedhe hin jiru ragaan kunooti jedha waan jedhe namni haadha manaa
namni haadha manaa lama qabu qortu ejjaadha moo ejjaa miti akkati amantutti. Akka inni amanatu ton ta'in akka macaafarraatti fudhannaati. Ati maalitti amanta? Akkuma macaafatti amannaan jeef akka fide macaafarraati bakka kana jiru. Okay, haadha manaa lama takka ol qabaachuun dhorkaadha moo dhorkaa miti? Cubbuudha jedhee haadha manaa qabaatee. Okay, namni waan san namni godhe cubbamaadha ni ejje moo hin ejjine? Hin adabama. Ejjummaanis ta'ee haadha manaa lama qabaachuun waliin addaa. Arrajiddan ustaadha. Erkaanaan hin ta'u. Wallaahi lazim. Okay, waan kallattii waan biraa si gaafadhu. Waa ejjaa kana silaa'u ejjaa fi waan kana nama jibbisiisaa kanarraa haasa'u. Waan biraa haasoftume yoo ka dandeessu taate. Waan biraa taate. Hortuu Waaqayyo du'ee jira moo Waaqayyo du'ee hin jiru? Gaafii akka kanarraa haasofnarra guyyaa Waaqayyo du'ee jedhanii waan amananiif jecha. Elaa wal qeesin. Hundinuu yakkaniiru ulfinni sirreessaa gaafadha qorto waan inni bukkee aduu hin jiru gaaffii sirreeffadhaa jedhe. Waaqni du'ee jira moo du'ee hin jiru? Gaaffii dhugaa fuutanii gaaffii sinan gaafadha gidduutti. Yeroo takka qortuu gaafadha yeroo takka qortuun nama jabduudha amma har'a taas gabbooftee jirteen intalli har'a ijoollee du'aa itti gootan na fakkaata. Obsii mee mucaa bismillahirrahmanirrahim. Intala har'a du'aa itti gootanii qabbaneessitanii jirtan ayyee qortuu dubbadhu mee. Okay, maal dubbadha? Waaqayyo du'ee jira moo du'ee hin jiru? Mootiin irratti hin qabina anuu hiikoo hin qabadha. Okay, qabadhu tole qabadhu yoo ati qabatte maaltu nu rakkisee jiru? Du'ee jira moo du'ee hin jiru Waaqayyo? Macaafa qulqulluun itti amanurraati seera uumamaati hanga mul'ataatti Waaqayyo du'ee jira kan jedhu ragaa kenna. Ani si gaafachuu jira ragaa kenni jettamoo ani Waaqayyo du'ee jira jedhee amanamoo ani? Ani yoo Waaqayyo du'ee jira jedhee anis akkas jedhee amanee hin beeku. خلاص قوة زي بريدة يسوسو كان دو مالي واقع جتاري دوران Namummaan foon uffatee dhufe sinarra nama jettan kun maalidha maal bakka bu'aa kolfigaa silaatti yeroo hundumarra keessatti kolfitan. Waaqayyoon du'e jettee kaatee ergasatti. Ani xiqqoon namummaa Kiristoosii fi waaqayyummaa isaa akkoo hin amanna. Waaqayyo inni ijaan hin argamne karaa Yesuusin akka inni guutummaa guututti of mul'ise hin amanna. Namummaan foonii du'uunsaa kun eenyuun bakka akka bu'u macaafa qulqulluurraa ifa gochuu ni dandeenya. Garuu dhugaan macaafa qulqulluu bakka itti bahee akka mul'anne dhaloonni akka hin baranne barbaadu sin. Kana immoo bareechinee beeknaa jechuudha. Abbummaa waliin qabatee jira konneeshinii. Moo akkam? Afur iddoo qaba afur haasaan jiran. Hojjetanii beektanii obbo Qortaa. Sagaleen kun dhagahamu? Amma deebitee jirtaa dura si qaban. Har'a hojjettiin hin cufatina viidiyoo abummaaz hin haasoftanii. Isin waan jechuudhaaf. Akkasiin jedhe akka teechaa jirtu amma har'a akkana jenne jechuu jirti. Tole obbo Qortuu akkasiin jedhe maal jedhamee adde Qortuu adde Qortuun dabalata. Sorry adde Qortuu. Okay tamam adde Qortuu jechuu kooti. Afaan Oromoo rakkoon. Ayyee akkasiin jedhe ati Yesuus kan du'e Waaqayyootu du'e jetteetiin amma fakkeenyaaf amma sa'aatii kanatti ayyaana kana gammadu jirta moo namatu du'e jettee gammadu jirta amma sa'aatii kana? Tole galatoomii nuyi guyyaa irraa kana yaadannoodha malee waggaa 2000 dura ta'e wanni kuni Waaqayyo du'e jedhee amanee hin beeku nallee barsiisanii hin beekaniif bakka itti hammammaatti barattuudha. Barnootaan baradhee keessattis Waaqayyo du'e jedhu hin jiru. Roomee boqonnaa 3 irratti sababa nama tokkoof cubbuun yookaan duunii gara biyya lafaatti dhufe ilmi isaa kun garuu foon namni cubbamaa uffatu uffatee cubbuu balleessuudhaaf dhufe jedha. So foon namni cubbamaa uffatu sana uffachuudhaanidha malee duuni suni Waaqayyummaa inni ijaan hin argamne sun inni karaa Kiristoos nutti mul'ate hin duune illee Waaqayyo hin du'u. Akkasii amana. Waaqayyoon du'u taanaan kan du'e eenyudha jettarreeti? Namummaa namatti mul'atee akka namaatitti mul'ate sana akka namaatti argatee argamee cubbuu ilmaan namootarraa fuudhee baate san jechuudha. Bakka ilmaan namaa bu'ee jechuudha. Waaqayyotu namummaa akkana jechuun kan kee Waaqayyo namummaa qabaatee namummaa isaati Waaqayyotu namummaan du'e jechuu jirta moo namatu namummaan du'e? Waaqayyo inni ijaan hin argamne karaa Kiristoos nutti mul'ate Kiristoos immoo nama guutuu ta'ee argamee miiree Waaqayyo guutuus ta'ee argamee garuu Waaqayyummaan ijaan hin argama hin argamu. Akkana jechuun Waaqayyotu nama ta'ee du'eedhaan jechuu jirta?
namni waaqayyo ta'uu hin danda'u, namni waaqayyo garuu nama ta'uu ni danda'a. Waaqayyo naman ta'a. Macaafni qulqulluun wangeela Yohaannis boqonnaa tokko irratti jalqaba sagalee ture, sagalichi immoo waaqayyoon bira ture, sagalichi foon isaa waaqayyoodha jedha. Inni immoo nama foon ta'e nu gidduu buufachuu isaa wangeela Yohaannis 1:14 irratti dubbata. Konneeshiniin kee immoo maalidha? Immoo ana qabaa jira yaa jamaa. Garuu Abumaasiin sosocho'a takka takka yeroo ustaasa wal dhaabatan Abumaasiin immoo sosocho'a. Baani sida na seete sida mi bar nan socha. Jechuun kan koomiti jedheen fudhachuu kun. Konneeshinii yeroo socho'a. Network gira us urje. Mai ko ina mucaa jira. Ani baattee buutuun jirtu. Tai. Koi. Suuta. Maali qortu wanni gaafachuu jira. Koi gaafatamna nagaan siifaa ta'u mee dura dhaabbadhu. Ayyaana kana deebisuu jirti. Ajandaa biraa nutti hin baasin. La dirreessi duraas waannis dura jira. Duraas jira. Ayyi gaafiin kee maali? Maali naan lolu jirti. Amma ati maal naan lolu oyinu qortu? Wayi. Narraa dhoorgigaa. Maal naan lolti duru? Situ ijoollee miira keessa galchaa bar. Maal afaan kee laa ni jira ustaad. Taaptaa godhaa jira namee miliyoona galchaa. Laaleekum. Maal balleessee? Miila kiyyaan laalaa yoon afaan. Ijoollee miira keessa hin galin. Hin dhaga'amu ustaad waa isin qaqqabaa jira sagaleen. Warri jalaa kun hin dhagaan sagalee. Isin dhaga'ama sagaleen. Isintu jiran waa taaptaap godhuu dhiistanii bar. Urjii ati peente moo ortodoksii moo waaqeffataa? Kun qaadaa qabeenya fakkaate. Hin qabe hiika. Ijoolleen hafuura waan addaa fiddee dhuftee ootan. Ana gaandee. Maal finnee dhufna ree? Maal hafuurri nurraa immoo? Takka manaa Yesuusin waan hin jedhe. Ani sarara hin deebi'u. Isa akka kaakeetti hojii kee rabbii kee biraa argatta. Isaan maal na dhibee miti ani. Miiraan akka nan gaafattu miiraan. Naa hun dhaggeeffatu sin gaafadhu nan gaafattu. Taa'ii taap Maalati miira keessaa bahe yeroo waa'ee Yesuus Kiristoos haasoftu maal Ani miira miira keessa ani Yesuus orji namni na uumen dhaggeeffadhu ana uumuu yoo fade ana uumfadhu nan uumin na uumin jenneeni dhaggeeffadhu. Waan sin jedhe miiraan deemaa nan gaafattu waa'ee Yesuus illee hin beektu miiraan hin deemin Yesuus irraa quban qabdu. Waan sin jedhu okay na dhaggeeffadhu nu dhaggeeffadhu kaa aboo haa lolu eega sii loleen dhufin garee shaadaa biran dhufin haa lolu achi taa'ee deem bakka haa gaafidhu dhufee gaafee ana gaafatu maaliif gaafatta inni nan gaafatu. Eenyu si gaafatan? Waa Yesuus irraa si gaafatte? Yesuus nan gaafatu. Yesuus lola dheetaan. Waa'ee Maamad irraa si gaafadha. Nabiyyi kee irraa si gaafadha. Wanna qaba. Fayyaa qabdaa dura meetas gabbaay foon hafuuratti deebi. Namni fayyaa qabu akkanaa miti. Nun jeeqin suuta tas gabbaay. Maaltu si rakke? Maaliin jedhee Yesuus arrabse? Obbo Maas yaada keessaa bahe jettee. Get down. Namatti sagadiina. Waaqa nyaatuu hin qabnu. Waaqa dhuguu hin qabnu. Injalarral waaqa du'uun waaqessinaa. Dhiiran waaqessinaa. Waaqa dubartiin taane waaqessinaa. Nama dhalate. Sagaleen koo jira Abumaas. Injira ustaad. Waaqa dhugullee hin qabnu. Waaqa muugullee hin qabnu. Sitti farada samma dubbatte kanan gaabbiin garu. Dhugaa waaqa. Maal jetta qortu? Dhorki nurraa dhorkime.